السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota fi daawwattoota koomee meediyaa hundi keessan akkam jirtan baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin ga'e isiniin jecha har'a wannaan qabadhee isinii dhufe waggaa 27 boodaan gara biyyaa kan deebi'e mootummaa naannoo Oromiyaa durii yeroo jalqabaatiif kan saganteessee bu'uuressee Oromiyaa kana bulchaa ture pirezidaantii jalqabaa naannoo Oromiyaadha jechuudha. sanin isiniif himuu deema har'a Ameerikaarraa gara biyya keenya biyya Itoophiyaa galee jira jechuudha. Simannaan ho'aanis taasifamee jira. Simannaa ajaa'ibaa taasifameen Shimallis Abdiisaa warroota biyya alaa jiranii fi bosona jiran akkuma kanatti ni simannaa nuu galuu qaban gara biyyaa nuu galuu qabanii isaan simannaa jechuudhaan haasawa geggeessaa ture. Egaa pirezidaantiin har'a biyya keenya dhufe kun akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2025 Diisembarii jechuudha. Diisembarii guyyaa meeqaati? Har'a jechuudha. Diisembariidha bara 2025ti. Ammas akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo guyyaan har'aadha. Guyyaa meeqaati? Guyyaa 16ti. Muddee 16 baatii 4 bara 2018 akka Awurooppaatti immoo baatii guyyaa 25 baatii 12 bara 2025 Diisembarii jechuudha. Kanaaf har'a mootummaa har'a dur gaafa wayyaanee san gaafa TPLF'n biyya bulchaa turte san gaafa sana baqatee biyyaa ba'e ajjechaan si'a 2 irratti raawwatame yaaliin ajjechaadha jechuudha. Yaalii ajjechaa si'a 2 irratti raawwatame baqachuudhaan gara biyya Ameerikaatti baafatee Ameerikaan namoota Itoophiyaa ta'ee of keessaa urgufaa jirti jechuudha. Of keessaa kaanis hidhanii hidhaa galchaa jiran jechuudha. Kanaaf har'a pirezidaantiin Ali Hassan kuni yoomi aangoo fudhachuunsaa bara 1984ti. San booda bara 19 jechuudha. Bara 1984 mootummaa fudhatee haga bara 1987tti bulche. Waggaa meeqa? Waggaa 3 jechuudha. Ali Hassan waggaa 4 Oromiyaa kana bulche aangoodhaan inni pirezidaantii jalqabaati. San booda isa irratti aansee kan fudhate eenyu? Ali Hassan boodaan kan fudhate eenyu? Bara 1987 Kumaa Dammaqsaa nama jedhamutu pirezidaantii fudhatee jechuudha. Kumaa Dammaqsaatu isatti aanuudhaan fudhatee bara 1988 fudhatee san booda Ali Hassan bara 1988 baqatee biyyaa ba'ee gara Ameerikaa dhaqee waggaa 27 boodaan gara biyyaatti guyyaa har'aa deebi'e. Walumaa galatti hanga ammaatti mootummoonni Oromiyaa bulchan meeqa? 8. Mootummoonni Oromiyaa bulchan nam 8. Akka lakkoofsa Itoophiyaattiin Ali Hassan dubbadde. Akka Awurooppaatti immoo Ali Hassan kun bara 1992 haga bara 1995tti bulche. Takka. Kalammaffaa Ali Hassan irraa kan fudhate eenyu? Kumaa Dammaqsaati. Bara 1995 haga bara 2001tti kan inni bulche Kumaa Dammaqsaa. Kumaa Dammaqsaa eega irraa aangoo irraa bu'ee booda Juneedii Saaddootu bulche. Juneediin Saaddoo bara 2001 qabee haga bara 2005tti bulche. Afuraffaan Abbaa Duulaa Gammadaati. Innis bara 2005 qabee haga bara 2010tti bulche akka Awurooppaatti jechuudha. 5 Alamaayyoo Atoomsaati. Innis bara 2010 qabee haga bara 2014tti bulchee waggaa 4. 6 Muktaar Kadiri. Muktaar Kadir 2014 qabee haga 2016tti bulchee jechuudha. 7 Lammaa Magarsaati. Lammaa Magarsaa immoo
2016 qabee haga 2019tti bulche dheengadda dhiyoodha jechuudha. Shimallis Abdiisaati. Innis ammaan tana bulchaa jira. Seenaa isaa gaafatuu hin qabdan, qorattanii beektan, agartaniis beektan. Kanaaf kan nuti if barre Lammaa Magarsaa irratti an gaafa Lammaan bulchuun waa'ee mootummaa naannoo Oromiyaa maal akka ta'e Lammaa irrattiin baree Lammaa irrattiin if argee baree jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya sheer nu godhaa, laayik koomentii itti nu dabalaa isiniin jenna. Oduun keenya kanarra qabannee dhumnee jirru kana fakkaata. Kanaaf assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Nagayaan nu tura.